Hordoftoota koo akkam jirtan turtii ammaa kanan kan isinii dhiyeessu dhimma caasaa bulchiinsa gandoolee Oromiyaa irratti waan xiyyeeffatedha. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa baranaa yeroo jalqabaatiif jechaadha caasaa bulchiinsa gandaa sadarkaan jiran akka cimaniif murteessuudhaan hojii bal'aa hojjechaa tureera. Hojii mootummaan naannoo Oromiyaa gadi buusee akka hojiirra oolu taasise kanaanis egaa caaseffamni bulchiinsa gandaa sirraa'ee hooggansi sadarkaa gandaatti gadi bu'ee ummata akka tajaajiluuf taasifameera. Sadarkaa kanaan egaa haala qabatamaa amma jiruun hawaasni tajaajila barbaaduu dhiyeenyatti argataa kan jiru ta'uunsaa beekamaadha. Dhimma kana wajjiniin wal qabatee egaa faayidaawwan hedduudha kan argamaa jiru. Fakkeenyaaf nagaaf tasgabbii naannichaa gama tasgabbii mirkaneessuutiin jechaadha. Caaseffamni bulchiinsa gandaa kun shoora guddaa gumaacha. Sababa kanaan irra jiraadhaan yoo ilaalamu Oromiyaa keessatti amma nagaan bu'eera jechuun ni danda'ama. Iddoo tokko tokkotti rakkoon jiraachuu danda'u gara gammoojjii fa'aa yoo ilaalamu jechuudha. Kanaan achitti garuu naannoo Oromiyaa gandoolee kumaatamaan lakkaa'aman keessatti nagaan akka bu'uuf caaseffamni bulchiinsa gandaa kun shoora gamasaa gumaacheera jechuudha. Kana malees immoo rakkoon bulchiinsa gaarii kanaan dura hawaasni ittiin dararamaa ture caaseffama haarawaa kanaan akka dhabamu taasifameera. Hawaasni otoo hin deddeebiin dhiyeenya isaatti dhimma isaa battalumatti yeroo baay'ee oduun fudhatan jechuudha. Battalumatti akka tajaajila argatu taasifameera. Kun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti injifannoo guddaadha. Gandoolee Oromiyaa keessatti argaman kan lakkoofsaan 7,000 caalan keessatti haala kanaan caaseffamni gandaa dhiyeenyatti hawaasa tajaajiluun dhimma siyaasaa wajjiniin wal bira qabamee yoo ilaalamu injifannoo guddaadha. Injifannoon kun itti fufiinsa akka qabaatuuf egaa hojjechuun barbaachisaadha jechaadha. Keessumattuu dirqamni guddaan kan jiru amma hooggantoota sadarkaa gandaatti gadi bu'anii hojjechaa jiran irratti waan ta'eef ummata isaan wajjin oolanii bulan wajjiniin qindaa'anii wal taasisuudhaan dameewwan hundumaanuu milkaa'inni akka argamuuf carraaquutu isaanirraa eegama jechaadha. Kan ammoo qabatamaan mirkaneessaniiru mul'isaniiru jechaadha. Hawaasnis hooggantoota gara gandaatti bu'anii isaan tajaajiluuf carraaqaa jiraniif haala mijeessaa kan jiru ta'uunsaa ni beekama. Akka himamaa jirutti iddoowwan baay'eetti egaa waajjirri hojjettoonni gandaa hooggantoonni gandaa gara hawaasaatti gadi bu'anii tajaajilaa jiran kun keessatti hojjetan kan mijaa'e akka ta'uuf hirmaannaa ummataatiin waajjiraaleen ijaaramaniiru iddoo baay'eetti. Akkasumas ammoo mana jireenyaas akka argataniif carraaqqiin taasifamaa kan jiru ta'uunsaa beekamaadha. Inni kun egaa itti fufiinsa akka qabaatuuf shoora gamasaa gumaacha jechuudha. Caasaan bulchiinsa gandaa gadi diriiree qabatamaan hojiirra oolee kun egaa faayidaawwan hedduu argamsiisa. Gara fuulduraattis egaa hawaasni hedduma jirutti tajaajila barbaadu akka argatuuf shoora guddaa kan gumaachu ta'uunsaa waan itti fufu ta'a. Kana malees ammoo karaa adda addaatiin egaa hawaasa bira odeeffannoon mootummaan gubbaadhaa buusu battalumatti akka dhaqqabuu danda'uuf caaseffamni gandaa kun shoora guddaa gumaachaa jechuudha. Keessumattuu immoo gaa bara dhufutti filannoo guddaatu adeemsifama Itoophiyaa keessatti. Filannoo kana wajjin wal qabatee filannoon karaa nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een akkasumas diimokiraatawaa ta'ee akka gaggeeffamuuf caaseffamni bulchiinsa gandaa kun shoora bakka bu'ummaa hin qabne gumaacha jedhameeti kan eegamu. Filannichi karaa bilisa ta'ee fi diimokiraatawaa ta'een akka adeemsifamuuf hawaasni dhiyeenyatti odeeffannoo gahaa akka argatu gama taasisuutiin shoora guddaa gumaacha. Kana malees ammoo gaa caaseffamni bulchiinsa gandaa kun lootee seentonni adda addaa miidhaa akka hin geessifneef shoora olaanaa gumaacha gama ittisuutiin jechaadha. Filannichi karaa diimokiraatawaa ta'een akka adeemsifamuuf
haqa qabeessa akka ta'uuf akkasumas ammoo dhimma filannoos ta'ee dhimma guutuu biyyaatiin odeeffannoo hawaasa bira gahuu qabu irratti caaseeffamni kun shoorri inni gumaachuu hedduu olaanaadha. Yeroo tokkotti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti hawaasni waan dhagahuu qabu, hawaasni dhimma mootummaa irratti, adeemsa mootummaa irratti, murteewwan mootummaan dabarsu irratti hubannoo gahaa akka argatuuf shoora olaanaa gumaachaa jechuudha. Egaa waanan ani qofti isinitti mukana qofa otoo hin taane hawaasnis maal jedha, sadarkaa hooggansaatiin namoonni argamanis waa'ee caaseeffama gandaa kana irratti maal dubbatu, maaltu himamaa jira kan jedhu dhaga'uun barbaachisaadha waan ta'eef ittaansee isa kanan isin affeeraa akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Hordofaa turtii gaarii. Bulchiinsa ganda magaalaa Ambuyyee gurmaa'insi haaraa erga ijaaramee hojiirra oole keessumaa uummatatti siqnee wantoota namni deddeebiidhaan gara aanaatti garaatti namni baasii garaatiif saaxilamaa ture jechaadha. Rakkoodhuma asitti hiikamuudhaa danda'uuf gara kallattii garaatti gaafa deemu namni yeroon isaan qisaasaa mallaqni isaan qisaasaa akka carraa ta'e immoo abbaan dhimmaa seentara tokko irratti gaafa baay'atu achitti illee dhaqee deddeebiin baay'achuu danda'a jechaadha. Isa kana xiqqeessuu keessatti gurmaa'insi haaraa tisiqeenyaan uummata mariisiftee miira uummataa dhaggeeffattee rakkoo bulchiinsa gaarii rakkoo kenna tajaajila duraan ture sana hiikuudhaaf qooda guddaadha jechaadha kan qabu. Erga gurmaa'insi haaraa hojiirra oolee qabatamaadhaan qajeeltoon garaagaraa gadi bu'eeti kan jiru. Gandaa karaa sirrii ta'een gara gandaatti gadi bu'ee immoo tokko warra yeroo isaanii guutuu uummataaf tajaajila kennuudhaaf dhimma biraatiin hin qabamu. Hojiin isaanii hojiidhuma uummata tajaajiluu warra ta'etu gadi bu'ee. Kanaafuu jarri kun dhaabbataadhaan uummata hin tajaajilu. Kan biraa beekumsaanis kan warra duranii caalaa fooyyee qaban barnootaan muuxannoo garaagaraatiin warra qabantu hojjetaa aanaa irratti qabnu keessaa namoota baay'ee ciccimoo ta'an fo'annee gara gandaatti akka inni gadi bu'u ta'e wanta ta'eedhaa fi jarri kun ganda irratti jijjiirama fiduu irratti hojii mootummaa fiixaan baasuu irratti baay'ee karaa sirrii ta'eedhaan hojjetaa turaniiru. Kanaaf ganda baadiyyaa irratti yeroo gadi bu'anii jedhan rakkoo hawaasummaa rakkoo diinagdee ganda sanaa sirriitti adda baasanii jiru. Gandaa mijeessuun haala mijataa uumuun bakka jireenya hooggantoota gadi bu'anii ijaaruun bal'inaan kan hojjetanidha. Kanarraa ka'ee amma ganda 40 qabna akka aanaatti gandoota kana hunda keessatti waajirri gandaa istaandardii mootummaan pilaanii mootummaan mana sana ijaaruudhaa gadi buuse irra dhaabbatanii ijaarsi waajiraa xumuramee jira. Akkasumas manni jireenya hooggantoota gandatti manni jireenya torba ijaaramee qixa sirrii ta'eedhaan giddugala taa'anii tajaajila uummataa kennuudhaaf mijatu godhanii yeroo ammaa hojiin uummataa tajaajila sirrii gaggeessaati kan inni jiru jechuudha. Namoonni kunis jiruuf jireenya isaanii fi haala mijeeffataa gama biraatiin immoo yeroo boqonnaa isaanii yookaan yeroo addaa ta'e ofirraa kennuudhaan hawaasa sana kan isaan tajaajilan waan ta'eef tajaajilli guutuu ta'e hawaasaaf kennamu irratti rakkoo guddaadha kan jiru. Kanarraa ka'uudhaan rakkoowwan bulchiinsa baay'een isaanii yeroodhaa gara yerootti hin ka'u. Akka godina keenyaatti gandoota 562 qabnu kan caasaawwan gandaa humna nama barbaatti kan ta'u gandatti ramanne ganda tokkoof nama 7 almost gara 3,000 ol kan ta'u dhumni nama baratee sadarkaa aanaa irratti gara gandaatti gadi bu'ee mootummaa gandaa cimaan akka ijaaramuu fi qabatamaadhaan hojiiwwan misooma diinagdee fi hawaasummaa. Murtaa'een mootummaa fi uummata bifa walitti dhiyeessuu danda'uun mootummaan gandaa akka hundaa'u jedhamee mata duree buluunis bulchuunis ganda jedhuun hooggansa adda duree aanaa irratti sadarkaa adda addaatti ramadamee hojjechaa ture. Gandoota 7,342 keessatti hooggansa 5,000 ol bobbaasuudhaan bu'anii haala qabatamaa uummata isaanii baranii beekumsaa fi muuxannoo qaban itti fayyadaman jiruuf jireenya uummata isaanii jijjiiruudhaaf tattaaffiin godhamaa jiru seena qabeessa ta'uu